Jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Talk Show. Kun Gosaa Talk Showdha. Torban gaarii akka ture abdiin qaba. Har'as sagantaa keenya torbee kanaatiin keessummaa tokko qabannee dhufneetiin jirra. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aan affeerri keenya. Taphni akkuma maqaa isaatu tapha malee miira keessa si galchee miira san keessa tammoo seentee namaan ol dhabdee yeroo kee gubdee maal jettee akka jettuufi miti. Kana jechuun amma yeroo kana siin jedhu akkuma arginu mooraa keessatti amma halkan sa'aatii 9 isaa ta'u halkan barataan baay'eetuma laala. Garuu kana dhaabee osoo silaa dubbise amma yeroo faayinaaliin gaafannaa taphni illee yeruma sanii akka waa wayiin dhufa namuusuma laala qormaata irratti amma barataan baay'een seerru amma maqaa namaa dhabuun barbaadu duuba nama wayiin beeka namni sun maal taasise waan kuwaasii waan kubbaa miilaa tana jalaa gamataa nyaatee xumure takka wanni isa dabare hin jiru takka waan inni wallaale hin qabu waan kuwaasii waan kubbaa miilaa kanarratti garuu kilaasii seennee kilaasii keessatti yeroo barannu ingiliffuma salphaa barreessanii maal hojjetteen hin beeku. Namni kun maal ta'eera sammuun isaa kubbaa miilaa irratti. Kana irratti yeroo kee xumuruu odoo hin ta'in yeroo tapha laaltu laaltaa miira keessa hin galiin. Mo'amuunis ni jira. Kanaaf miira keessa galtee namaan wal dhabdee maal jettee yeroo kee gubdee ammoo amma namni barataan baay'ee yeroo argite as keessatti fakkeenyaaf Manchester United fi Arsenal haa taphatu baay'ee. Arsenal immoo deeggaraan Manchesteriin dubbisu. Miidhaan ni qabu laal. Deeggaraan Manchester kun taphattoonni Manchester United sun yookaan ammoo hooggantoonni isaanii barataan gibbii kana keessa jiru yookaan mooraa kana keessa jiru eenyummaa isaan beeku jettee. Dhugaan. Ati maaliif ree nama eenyummaa kee hin beekne aarsaa akkasii kafalta jireenya kee aarsaa akkasii kafalta hin dubbisu bakka maal jettee ofirraa dubbisaa keessa dhaabdee yeroo guyyaa 4 guyyaa 5 isaa ta'u dubbisa nama taa'ee jiru beekana. Sababa wanni mo'atameef jechuu garee namoonni baay'een immoo jireenya isaanii caala akkuma siigaan amma tokkoffaa iskeejuulii kana akkasii baasii miti. Amma yeroo baay'een ijoollee faana wal nam falma waa'ee kubbaa miilaa daawwachuu kana irratti. Loojikii miti loojikaalii miti isaan jechuun sababni isaanii sababa akkas nama amansiisu miti maaliif akka aaran maaf aartu kilabiin wayii miidhame. Mo'aa injifatame. Maaf immoo iskeejuulii jarri isinii baasanii sa'aatii keessan gubdanii boru ganama qormaata soo qabdan yeroo baay'ee naasaa. Tokko isa. Lammaffaa namoonni baay'een maalidhaa? Dhimma jireenya isaanii irratti fakkeenyaaf barumsa irratti haa ta'u waan biroo irratti homaayyuu hin beekan. Waa'ee keenyatti himuu osoo jetteen sitti himuu hin danda'an. Garuu Roonaaldoon ciree irratti maal akka nyaatu, caammaa lakkoofsa meeqa akka uffatu, daqiiqatti maallaqa meeqa akka argatu si seenessu abbee waa'ee kubbaa kana guutumaan guutuu si seenessu. Beekuun isaanii gaarii ta'e osoo jiru guyyaa ta'e tokko gurbaa tokkotti baay'ee impressed na godhe. Waggaa arfana 4 dura waggaa 8 dura maal akka ta'e World Cup irratti Champions League taphoonni jiran kun irratti seenaa isaanii guutuu beeka. Seenaa isaanii guutuu beeka. Actually waa'ee isaa I don't know jechuun namni waan jaalate waan barbaade godha. Namni maaf akkas godhaa miti amma inni guddaan. Garuu dargaggeessi waan isa fayyadu irratti maaf fuulleffanne. Abnormalities normal jedha barsiisaan tokko kilaasii keenya keessatti. When you come to Africa abnormalities normal jedha. Afrikaa gama Afrikaa dhufte wanti sirrii hin taane hunduu sirriidha. Akka waan jechuutti natti fakkaata. Inumaa si amansiisuuf deemu. Ati waa'ee kubbaa ilaaluu akkasitti yeroo kennitee ilaaluu dhabuun kee maaltu dargaggeessa si godhee jiru. Ulaagaa ittiin dargaggummaa fi namummaa ittiin madaalafaa kaataniiti kan deemanii. Tarii immoo ati miira isaa sirriitti beektaana caala taphataas waan taate miidhaamsa akkamii qabda namoota akkasiitiif keessaayyuu dargaggoota keenya. Amma beektaa yeroo nama nuti irra jirullee murteessaadha. Maaliif yeroon kuni faayireeji isa jedhamu irra jirra. Maaliif dargaggeessadha. Waan feete boccaa waan feete qottaa humna qabda ammarratti. Yeroo kanaan wal qabate barataan yookaan ammoo gibbii kana keessa jiru hundumaa isaa yeroo ilaaltu namni hundi isteejii tokkorra jira jechuudha. Namni hundi isteejii tokkorra jira namni nama caalee maal jedhu hin jiru. Tarii ammoo barsiisota qofattu xiqqoo nuun ol jiran maaliif isaanis dargaggeessuma ta'anii yeroo nu barsiisan qofa xiqqoo adda nurraa ba'an malee namni hundi akka tokko jira isteejii tokkorra jira. Isteejii tokkorra nama jiru kan ammoo hoogganuudhaaf baay'een
namatti ulfaata. Maaliif amma naaf isteejii tokkorra jiraanne ayyoo si ajaju maal ateenuu caaltee maal waan jedhamu jira beekte. Waan akkasii kana isteejii amma irra jirrudha kun. Kun ammoo namni as keessan diqqoo isaa galtee waan kun diqqoo abboonaan maaltu yookaan ammoo haala lullaala malee bohaartiidhaaf yoo laale. Miira keessa galee yeroo kiyya gubee waa'ee isaanii jala deemee sararee beekee maal jechuun sun qormaata irra naaf hin dhufu. Kanaaf jireenya keessa irratti illee vaaliyuun inni aadisii godhu naa godhu hin jiru. Kanaadhaaf maal godhuu qaba laallatee waan isaaf malu abbaa beeka. Beekta abboofi maal jedhan seete isii bofaatti madheeratte naani maanti isin dhibe abbaatti fi maraa jedhe. Dhageette namatti nimta. Waan kun yoo isa fayyadu ta'e maaliif amma bofi maramuun isaa faayidaa isaati. Argitee maafi bofa dheeratte naan abbaatti fi mara maanti isin dhibe. Kanaaf namni naa waaxa waan kun natti tola maali jedhee deemuu danda'u bor ammoo dhiibbaa jiruu isaa irratti akka dhuftaa beeku. Namni ammoo ani bakka waan kana bohaartiif ilaala miira keessa galee akkas ta'uuf odoo hin ta'in bohaartiidhaaf ilaalaadhe yookaan ammoo iskeejuula qaqqabsiisee yeroo laales baay'ee bareedaadha jechuudha. Ergaa dhaamsa nama qabu muluu miira keessa seenanii yeroo ofii xumuranii achirratti bakka sababa kubbaa miilaa kanarratti odoo hin ta'in maafi anis dargaggeessadha nattis ni dhaga'ama garuu danda'eeti. Amma yeroo Manchester City deeggaraa siin jedhe yeroo Cityin mo'amu baay'ee naaraa maal hin jedhe garuu haga wayiitti jireenya kee akka gabuutti ni eeyyamtu. Hamma dhufee na seenee dubbisa keerraa na dhaabee maal na godhutti ni eeyyamuuf jechuudha. Namoonni baay'een hin dhukkubsatu iyyuu miti. Qabataa dhukkubsata amma keessattuu deeggartoonni Arsenaalii gaastiriikii dhukkuboodha. Wanti sun qoosaan maaf natti fakkaata. Qoosaa miti gaastiriikii dhukkuboodha. Amma waan akkasii kan sababa dhukkubbii keetis ta'a argite. Yoo ati ittiin fayyadamin seeran waan beektaa ammaati midhaanuma nyaattu iyyuu biddeena nyaattu sanuu yoo seeraan hin nyaatin yoo bishaanis dhugdee maal jettee yoo hagam hamma garaan kee qabatuun olo ta'e si dhibaa rakkoo biraas irratti akkuma san waan akkuma nyaata nyaannu sun akkuma san waan laallus waan maal goonuuf waan nu madaalsisnee geggeessuu qabnaa waan jedhu dhaamsi guddaa galata. Gaafii sadiitu siif qophaa'e. Gaafii sadan kana keessaa lama ni filattaa ni kaastaa carraa kee jechuudha. Gaafii lamaan san siin dubbisaa deebii sirrii osoo hin sobin daawwattoota keenyaaf deebistaa jechuudha. Waliin nu galcha. Chaalenjii kana diduun immoo hin ta'u. Jalqabaas dhiifamaa waan na dabalate kun ammoo yoo itti darame waan biraa. Ta'u kanaaf ni kaastaa jechuudha. Tokko lama. Tole daawwattoota hordoftoota keenyaa gaafii Abbaayyoon filate lamaan kan gaafannu ta'a. Duduuka bu'aa. Gaafii jalqabaa. Gaafiin jalqabaa akkas jedha kanatti filatte ajaja. Oduu durii tokko nutti mi'eedha. Kun yaa'u gaafuma ijoolleen waan haasaa turre. Dubaraatti yeroo oduu durii haasaan hin haasa'u rakkoo hin qabu. Akkam jedhamee jalqabama. Afoola akkuma ilma Oromoo tokkotti jaarsa jalatti nama maatii keenya jalatti guddan oduu durii nutti himaa akkasitti nu guddisan waan ta'eef mee akkasuma sanii nutti himi. Anamma yeroo jalqabaan oduu durii jedhan yoo isin jedhu akka amma naannoo gama keenyatti oduu durii jedhan jedheen jalqabaan. Anuu maalas hin jedhu. Atammoo jedhan nu bira akkas miti ayyee nu bira immoo oduu durii dur jedhan jenna. Yookiin oduu durii jetta gadi guurii siin jedhu. Gadi guurii. Atammoo oduu durii jedhan yoo jedhu jedhan jettee jalaa qabdaa jechuudha. Yeroo haasawamu jedhaa. Na duuka deemta jechuudha. Ishee amma jalqabna. Oduu durii jedhani. Jedhan. Ishee durii abbaaf haadhaaf ilma tokkotti jiraatu ture. Ammoo jiruu isaanii kana keessatti beektaa baay'ee warri jiruun isaanii gad bu'aadha. Gad bu'aa waan ta'eef jireenya isaanii
hawaasa keessa jiraatan gad bu'aa waan ta'eef mucaan kun yeroo hunda hin dhiphata. Maatiin kiyya maaliif akkas hin qabaatin? Maatiin kiyya maaliif waan akkas kan hin qabaatin jedhee baay'ee cinqamaa ture mucaan. Ammoo haa ta'u immoo warri kun mucaan keenya mucaan isaanii waan baay'ee ilaaletti wanni akkas jedhuu dandeef. Fakkeenyaaf amma yoonni mana jaalluwwan isaa deemu waan isaan fayyadaman waan isaan nyaatan adda. Yoonni mana ofii dhufee ilaalu waan sun hin jiru. Waan kanarraan kan ka'een baay'ee aara mucaan. Yeroo aaru maatiin isaa immoo aarii mucaa kanaa bakka maal akka ta'e hubatanii nuti xiqqoo harka qalleeyyii waan taane dhiibbiidhaa waan jedhuun hubatanii mucaa kana ni gammachiisnaadhaan yaadaniiru. Maal ta'a inni osoo hin beekin beektamaa nyaata inni baay'ee jaallatu jira inni. Mana namaallee yeroo deemee arge dhufee waan inni isaanitti haasa'u jira. Nyaanni sun maalidhaa? Fakkeenyaaf foon nyaatuu baay'ee jaallata mucaan. Eegasanii ammoo maatiin isaa foon isaa sun foon bitaniis haa ta'u eessa fedaniis haa ta'u osoo hin beekin hojjetanii fi qopheessanii fi achiin booda foon san qopheessanii fi iyyaaman. Yeroo isa yaaman kaan hin dhufee yeroo dhufee foon kaanii sana hin dura foon san odoo qopheessanii maal jedhanii odoo isaan yaaminiin duratti mari'atanii maal jedhanii mari'atanii bakka ofumaan argee dhufee bakka haa ta'u bakka maal haa ta'u haa gammadu maal haa ta'uudhanii mari'atanii osoo isaan yaamin eegasanii ammoo inni akka carraa ta'ee mucaa jaalatu tokko jira. Akkuma jaalala waliin ilaalanii mana ofii geessee guyyuma sana ammoo maal nyaachise foon nyaachise. Maatiinis qopheessara. Innis mana iddoo biraa fi deemee nyaatee quufee dhufe. Yeroo sana ammoo bakka isaan baay'ee dhiphatanii bakka waan kana har'a mucaan keenya baay'ee nutti gammada foon nyaataa maal jedhanii bakka mari'atanii osoo isaan yaamin osoo hin beekin jechuudha. Yeroo isaan eegaa inni dhufee inni maal jedheen booda waama. Kottu seenii jedhanii mana seenee bakka mucaan quufeera. Yeroo quufu kan ammoo maalli beektee amma beekta namni yeroo nyaatee maal jedhee quufe foolee waan biraallee yoo itti dhagahame homaatti hin fakkaatu. Homaatti fakkaatu. Warri bakka foon kana dhaabuun bareeche. Homaa gurbaa homaan dhageetto. Homaa foolee homaa funyaan keessiin fuudhu maaltu jiradha. Mucaanuu isaaf galudha. Eegasanii ammoo jedhaa dhaqanii inni bakka ittiin bahuu dadhabe mucaan. Inni akka argu barbaada warri. Garuu inni arguutti hin dandeenyeef. Maaliif waan akkasii kun ta'ee hin beeku. Ammoo haa ta'u immoo inni mana jaalala fi dhaqee waan nyaateruuf jechuun achumaatti fedhi fakkaata. isaa achirratti du'eera bakka. Maaliif achumarratti waan du'eef as dhufee inni dadhabanii bakka naan sana booda immoo maal godhan dhabanii beektaa akkas jedhanii itti himan. Kan ammaa nyaadheen dhufe. Kan amma nyaadhe dhufe argite akkasirratti mucaan sun akkasirratti ta'ee warri sun akkasiin dabarsee jedhama. Ammoo haa ta'u immoo oduu durii kanarra waan baay'ee waan barannutti jira. Oduu durii yeroo haasa'u qara maatiin sababa tokko irratti. Dhugaadha. Sababi sun ammoo maal akka ta'e sababa isaas ibsuun na barbaachisaa jechuudha. Maatiin keetii akka fedhe rakkates maal ta'es si barsiisu jira as keessatti. Dhugaadha. Si haa barsiisu maal si haa jedhu garuu amma maatii keenya ilaaluun nurraan eegamaadha. Waan maatii keenyaan ol ta'e waan maatiin keenya nu godhuu hin dandeenye gaafannee maatii cinquu hin dandeenyu. Amma akka mucaan warra fi cinqe kana jechuudha. Haa ta'u immoo maatiin waan san eegasii fidee illee bakka yoo si gahee jiraate illee itti ishee maal jettee maatii kee gammachiisuu qabda waan jedhu malee. Isaanis si gammachiisuuf jaaffaatu waan ta'eef. Waan maatiin si cinqamee maal jedhee si fidee haa ta'u immoo kana maal jettee dabaruu hin qabnu waan guddaa nu barsiisa baay'ee ergaa gaarii oduu durii qabudha kan nutti himte. Gaafii lammaffaa kanatti filatte immoo akkas jedha. Gaafichi kun waan ulfaatu natti fakkaata kan duraa caala. Jaalalli yoo nama qabe akkam nama godha jettee yaaddaa? Jaalalli yoo nama qabe akkam nama godha jettee yaaddaa? Amma faarii jirraa dargaggeessaa baay'een isaanii atis dargaggeessaa
akkam jettee yaaddaati? Yoo tarii yoo muuxannoo qabaatte nutti himta. Yoo muuxannoo hin qabaanne immoo yaadachuu jira beektee. Yoo muuxannoo hin qabaanne immoo akkam nama godha jettee yaadda? Miirota akkamii mallattoo akkamiitu namarratti nama jaalala qabiratti yoo argitee jiraate yoo siras gahee jiraate jechuun beektaa akkoon keenya qara maal jetti seeta yeroo ati wayakkite of qunxuutti ilaalii jetti. Argitee of qunxuutti ilaaliin kun ammoo yoo atam akkas of qunxuutte kana si dhikkubuu danda'a. Kana waan jedheef ammoo qaba. Maaliif asirratti ammoo yeroo kanarratti ga'ee jaalalli na qabeen beeku jechuuf soba. Osoo fakkeenyaaf amma soballee ayi na qabeen beeku oduu jedhees namni na daawwatu ayi jedha. Qabeen beekaa maaliif soba miidiyaa gubbaarra waan ta'eef umriin namarra jirus tarii ammoo fiizikaalli namarra jirus umriin namarra jirus waan saniif maal na godha na kafaasuu danda'a naafeera waan ta'eef kuni jaalalli yeroo nama qabu mallattoo akkamiitu mul'ata nama irraa? Mallattoon inni si qabsiisu fakkeenyaaf yeroo jalqabaa bakka nama san qofa yaadda. Fuulli namatti jaalattu suni yeroo hunda dhufee si dura ta'a midhaan hin nyaattu. Dhuguma jechuudha kan nyaata nama cimsu. Midhaan hin nyaattu bishaan yoo midhaan nyaattee bishaan dhugdelle siinsifamu. Yaadi kee maal nama sun bira keessattuu namni sun si eeyyamuu dhabeennaan waan biraa keessa seenta bakka. Riilamma garuu jaalalli akkasiin jira amma. Amma irratti hin beeku duuba gaafa qaraa jechuun jaalalli dhugaa hin jira. Jaalalli dhugaa jiraachuu danda'a. Maaliif namni dhugaan nama jaalatu tokko akkasan nama saniif ta'uu hin danda'a jedheen yaada akka. Sivilaayizeeshiniin tarii qaroominni amma jiru kun wantoota akkasii kana. Hin deeggaru. Ammoo garuu amma gara arbaan eeriyaa keessatti biyyootan guguddatan keessatti yeroo ilaalu waan akkasii kun baay'een jiru. Garuu gama baadiyyaa keessatti yeroo deemte ilaalu amma ammaatti hin jira waan akkasii. Garuu gama biyya guddatanii irratti baay'ee gadi bu'aadha. Maaliif har'a wal arganii ilaan maali jedhanii eeggasanii ammoo jaalatanii boruun fuudha. Osoo mari'atiin fuudhee baree ammoo hin ari'a. Normaalidha jechuudha. Normaalidha. Biyya keenyatti illee tirendiin akkasii kun baay'achaa dhufaadha fakkaata. Hin jira baay'ee jira. Taateewwan akkasii kun hubamuu jiranii yeroo baay'ee jechuudha. Garuu baadiyyaa keessatti yeroo deemtu safuu jira. Safuu san eeggatanii waliin bulanii jechuudha. Yookaan ammoo waliin lubbuu fi dheereffatanii aga lubbuun isaan jiraatan aga lubbuu sanii waliin jiraachuu danda'anii jechuudha. Sirra gaheeti moo ati akkuma tilmaama keeti? Jechuun ani narrallee gahee beeka sobuu hin danda'u. Maaliif? Nyaatuma si cufa. Sirriidha. Nyaata si cufa. Ammoo tarii waan ati fayyadamtayyuu beektaa sitti hin goru. Lafni kee baay'ee gabbuuta. Kiiloon keetis gabbu'a. Hariiroon namoota waliin qabdu irratti dhiibbaa hin qabaataa? Baay'ee qaba. Nama biraa waliin wal quunnamtii godhuu hin barbaaddu. Yookaan ammoo nama biraa waliin akka saasoftee maal jedhuu barbaaddu. Yoo nama sun jaalattee jiraatte yoo kilaasiin jiraate kilaasii cufattee oolta guyyaa kana irraftaa irreebis hin qabatu as garagal achi garagal yoo waan jiru waan akkasii nama godha baay'ee ulfaataadha. Guddaa galatoomi sagantaa keenya golobuutti kan jirru tariitii afgaafii hanga ammaa waliin goone keessatti wanti hafee jirtu yoo jiraate immoo akkasuma dhaamsa ati qabdu yoo jiraate carraa isa dhumaa siif kennin sagantaa keenya irraa kan jiru. Ishii dhaamsaan qabu. Dhaamsaan qabu maali jalqabumaan kaasee siin jedhee ture karoora. Karoora yeroo baafan keessattuu baay'ee yeroo waa'ee amma barataan mooraa keessa jiru taphaa biyya alaa kana laalee deeggaree yeroo fi jeesaa waan jedhu kanarratti achirratti yaada kiyya dabarsuu kan barbaadu. Maaliif as keessatti yeroo nu dhufne kaaya dhufneef qabna. Kaaya sun ammoo galmaan geenye gallee eeggasanii ammoo yeroo waan biraa sichueeshinii biraas irratti geenye sichueeshinii san irratti jiran taphas bakka mataa keenya firii godhuudhaaf yoo laalle miira keessa seenne dubbisa dhabu miira keessa seenne waan taane waan hin malle godhu dhiisne kaaya dhufneef qabanne kaaya sun ammoo bakkaan geenye maatii keenyas gammachiifne ifiifis gammanne akkasiin oda xumurree dhaamseen qaba. Daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Tookshow sagantaan keenya guyyaa har'aa yookiin torbee kana kan Abbaayyaa waliin qabanne kan hanga ammaatti hordoftan ture. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan Telegram chaanaalii keenyas join gochuudhaan akka nu hordoftan yoo sin affeeru gammachuu olaanaa waliin fayyaa ta'a. Galatoomee.
EMS.